hundaa ol rakkoo amma dhalate kana yoo laalle ka'umsi isaa maalii, eessaa ka'ee, akkamitti ka'ee, eenyutu kaasee jennee yoo laalle waan baay'ee waan bal'aa guyyaa guutuu nutti fixuu danda'u haasa'uu dandeenya. Hundaa ol waan hundi keenya hubachuu qabnu, waan nuti beekuu qabnu, ummanni keenya mufii qaba, mufii bal'aa qaba, komii guddaa qaba. Maaliif mufatee, maaliif komate jennee yoo laalle rakkoo irra ga'e irraa ka'e malee akkasumatti cal jedhee miti. Tokkoon tokkoon quuqama inni qabu, miidhaan inni qabu irraa ka'ee mufatee jira. Komii isaa immoo karaa adda addaatiin agarsiiseera. Karaa adda addaatiin agarsiisee jira. Komii ummataaf, mufii ummata keenyaaf badiin baay'een isaa nu bira jira. Badiin baay'een isaa mootummaa bira jira. Kana wal dhoksuu hin qabnu, wal haaluu illee hin qabnu. Dhugaa walitti himneetu iddootti karaarraa kaa'anne karaatti wal deebisnee fala waliin kaa'uutu barbaachisaadha waan ta'eef. Waan lafa jiru, haqa lafa jiru walirraa dhoksuun nurra hin jiraatu waan ta'eef. Karaa baay'eedhaan ummata mufachiisnee jira. Gaaffii isaa yeroodhaan deebisuu dhabuudhaan, ummata dhaggeeffachuu dhabuudhaan, komii isaaf yeroodhaan falalaachuu dhabuudhaan, waa hundaa ol haqa barbaade, haqa akka hin arganne taasifameera karaa baay'ee. Loogiin garaagaraa irratti raawwatamee jira. Dhimma kana walitti qabee komii qabu, mufii qabu karaa adda addaa ibsatee jira. Uummanni har'a karaa irratti ba'ee mootummaa abaaree karaa adda addaatiin waan mufii isaa itti ibsachuu malu ibsate dhaaf maqaa biraa laachuun nurra jiraata jedhee yaadu. Uummanni kun quufee miti yookiin waan uummata waa hin galleefi ta'ee miti. Waan godhe hundaaf sababa gahaa qaba. Waan godhe kana hundaaf sababa gahaa dura kana ilaaluun, kana fudhachuun ofitti barbaachisaadha waan ta'eef. Kana keessattis immoo badiin adda addaas ga'ee jira. Gadda isaa ta'u gammachuu dhuunfaadhaan nu hin qabnu. Yoo gammannes hawaasa keenya waliin gammachuu hawaasa keenyaan nu gammachiisa. Hundi keenya iyyuu mar'immaan hawaasa kana keessaa baane waan ta'eef, garaacha hawaasa kana keessaa baane waan ta'eef, gadda hawaasa kana keessaa namni gammadu hin jiru. Sammuu akkasii namni qabaatu hin jiru. Duukumaa gadda duukaa bu'a. Hundaa ol yerootti dhaabbannee of ilaaluu qabnu, yerootti wal baqanne ton ta'e walitti dhufnee walitti haasa'uu qabnu ifatti yoo jiraate amma jedhee tan yaada, amma jedhee tan laala. Maaliif rakkoo keessa jirra waan ta'eef, rakkoo keessa jirra waan ta'eef, rakkoo kanaaf immoo hunda keenyatti itti gaafatama. Dirqama seenaa qabu hundi keenya iyyuu. Garuu rakkoo yoo dhalate hunduu fala kaa'uu hin danda'u. Hawaasa keessaa namatu jira. Nama mul'ata qabu, nama waa arguu danda'u. Hundi rakkoodhaaf falalaachuu hin danda'u. Nama keessa namatu jira, nama rakkoo falalaachuu danda'u. Warri akkasii walitti dhufnee waliin mari'annee yeroo itti fala kaa'uu qabnudha yeroon kun. Yeroo tokkoon keenya tokko komannu gamaaf gamana dhaabbannee wal komannu ton ta'in hundaa ol anaaf amma walitti dhufnee rakkoo keenyaaf fala kaa'u. Rakkoon kan keenya eenyummoo rakkoo keenyaaf fala nuu kaa'uu hin danda'u. Rakkoo keenyaaf yoo nuyi fala kaawwanne malee
fala iddoo biraadhaa rakkoo keenya fiduu hin dandeenye. Hin dandeenye. Fala kan barbaadu abbaa rakkate nama rakkina keessa jiru. Nama rakkinni sun dhukkubsedha kan fala barbaadachuu qabu. Namni rakkoo kana keessatti madaa'in hin dhukkubsatiin fala dhugaa madaa kana fayyisuu danda'u namaa fiduu hin danda'u nuu fiduu hin danda'u. Yoo rakkoo kana keessaa baana taane fala ofii fiduutu nurra jiraata. Fala ofii fiduudhaaf immoo waan fedhe haa qabaannu, waan fedhe haa yaannu, walitti isaa mufannu, wali isaa arrabsinu, wali isaa jibbinu, yaada adda addaa isaa qabaannu. Kanaaf yoo har'a teenyee waliin mari'annee waan garaatti qabnu har'aaf lafa keenyee garuu waan falanuu ta'uu danda'u waan dukkana kana keessaa har'a nu baasuu danda'u waliin falan keenya yoo taane homaa gatiin qabu. Gatiin qabu. Nuuf gatiin qabu. Har'a kan nu baasu walitti baqachuu. Waan garaadhaa qabnu jaalalas haa ta'u jibba mana keenya kaawwanne waliif rakkoo kanaaf falli unu erga ta'e nu erga ta'e eessattuu baqachuu hin dandeenye walitti yoo baqanne malee. Homaa ani Oromoodhaaf eenyuyyuu fala fiduufi danda'a jedhee yaadu Oromootii alatti. Hayyuu Oromoo, beekaa Oromoo, nama ija waa arguu danda'u, nama bataan mirga ilaalee boru har'a toon ta'e boru arguu danda'u, boru ilaaluu danda'u. Namoonni akkasii walitti dhufee fala yoo kaa'u baate eenyuyyuu fala nuu fiduu hin danda'u. Kanaaf an akkuma jettan yeroo kamiyyuu caalaa warra as jirtan duwwaa miti Oromoon hundi walitti dhufne yeroo itti rakkoo keenya irratti mari'achuu qabnu har'a. Yeroon kana jedhu har'a waan tokko gubateedhaaf, har'a wanti tokko miidhameedhaaf, waan har'a gubate duwwaa ilaaluudhaan warshaa gubate haa ta'u, maal gubate haa ta'u, sana duwwaa ilaaluudhaan, sana balaaleffachuu duwwaadhaan, sana jala golgamee gaaffiin uummata kanaa, mufiin uummata kanaa sanaan haguugamuu qaba jedhee yaadu. Gaaffiinsa ilaalamuu qaba. Maal mufate uummanni kun? Maal irratti komii qaba? Maaltu isa mufachiise? Mana isaa bahee karaa irratti bahee akka inni waa balaaleffatu, mufiisa karaa adda addaatiin akka inni ibsatu kan isa taasise maali? Gaaffii qaba uummanni kun. Gaaffiin kun waan biraadhaan haguugamuu hin qabu. Waan biraadhaan maqaan biraa fi wanti biraa itti moggaafamuu hin qabu. Mataa isaadhaan of danda'ee gaaffiin uummata kanaa deebii argachuu danda'utu irra jiraata. Deebii kanas yoo waliin taane irratti mari'anne tokko yoo taane waliin deebisuu dandeenya jedhee yaada. Tokko yoo taane yaadaan tokko yoo taane waliin deebisuu dandeenya jedhee yaada. Deebi'uutus irra jiraata. Hundi keenya har'a dana teenyee gamaaf gamana halkanii guyyaa kan laffaanu isinis hojii keessan dhiistanii baay'een keessan baadiyyaa keessatti hojjechaa akka turtan nan beeka. Hojii keessan dhiistanii maaliif? Quuqama saba kanaa waan qabdanii. Rakkoon biraa boru saba kana irratti deebii akka inni hin qaqqabne wanti isin raffisu isin hin raffisne waan jiruudhaaf, wanti isin hin boqochiisne waan jiruudhaaf baadiyyaa keessa naannoftanii waan humni keessaniif beekumsi keessan danda'e hundaa gumaachaa kan turtan. Dhuguma rakkoon nu keessa jiru rakkoo nu cibsu miti, rakkoo boqonnaa nu kennu miti. Kunuuf kun guddina miti dhugaa dubbachuudhaaf waan nuyi keessa jirru kun. Kanaaf gaaffii uummata keenyaaf waliin taane fala barbaadu tokko lama jenne yoom akkamitti fala argata jennee waliin itti yaaduu waliin deebisuun barbaachisaadha. Rakkoo amma dhalateen akkuma jedhe golgamee maqaa biraa laatamuufiin hin qabu. Tokko. Inni lammaffaan hawaasni mufiisaa karaa adda addaa akka ibsate hunda hawaasni badii hin qabu. Namni badii qabus immoo hawaasa keessa hin jiru. Namni badii qabus hawaasa keessa hin jiru.
wallaalaanis hawaasa keessa jiraachuun mala. Wantoonni amma naannoo keenya keessatti ta'an immoo wanti gadheen badaa ta'anis immoo jiru. Dhugaa dubbachuudha. Ifa walitti dubbachuun barbaachisaadha. Mormuu yoo ta'e, mufachuu yoo ta'e, naannoo Oromiyaa duwwaa miti bararra kan mufatee jiru, kan mormee jiru, kan qabeenya isaa ofirratti hin gubne ofirratti qabeenya isaa. Qabeenya ofirratti gubuun dhuguma falanuu ta'ayi. Amma karaan nu baasu, karaan nu guddisu, kanaayi jennee yoo laalle annatti hin fakkaatu dhugaa dubbachuudha. Qabeenyi baay'een naannoo keenya keessatti gubate qabeenya keenya, qabeenya Oromooti. Buufataaleen fayyaa gubatan, manneen barnoota mandara keessa jiran gubatan, ambulaansonni gubatan, warshaaleen gubatanis, warshaalee Oromoo baay'eetu gubate dhugaa dubbachuudhaaf. Qonni midhaan maasaarra jiru baay'eetu gubate. Kun sirrii natti hin fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf. Kun karaatti falatti nu geessu miti. Inumaayyuu gaaffii uummata kanaa akka inni gadi xinnaatu amma walitti bahee namni hoteela wayii keessa galee dubartii wayii namni wayii biiraa gurguratu gadi fuudhee dhugu kun wannoo gaaffii saba kanaa gadi xinneessuudha jedhee ilaala dhugaa dubbachuudha. Gaaffii saba kanaa gadi xiqqeessu sabi ulfina qabu kun gaaffii inni sirnaan gaafate gadi xiqqeessanii akka waan mandara keessatti kashalabbee wayii hojjettuutti fakkeessanii sadarkaa kanatti gadi bu'uunsa gaarii miti. Waan hundi keenya balaaleffachuu qabnu jedhee tayyaata. Badii akkasii kun sirrii miti nun baasu. Eenyuyyuu miidhamu nutu miidhama. Oromootu miidhama. Har'a yaala dhabanii buufanni fayyaa baay'een bakka gubatanitti, ambulaansonni baay'een bakka gubatanitti dubartiin ciniinsuun qabamte har'a kalees mandara keessatti rakkataa jirantu jiru. Dubartiin Oromoo nama biraa miti. Amma kana gooneetu Oromoof yaadnaan kana hojjechuudhaan Oromoof hin yaadnu. Ani kun fala ta'a jedhee hin yaadu dhaabbachuu qaba. Wallaalaa keenya gorfachuu danda'u nurra jiraata. Barsiisuu danda'u nurra jiraata. Karaatti deebisuun barbaachisaadha. Sanarraa kaanee immoo gaaffii uummata keenyaa immoo sirnaan deebisuu danda'u nurra jiraata. Deebi'uu qaba waan ta'eedha. Hundi keenya yoo kanatti yaadne barbaachisaadha jedhee yaadu. Inni kan biraan ammas dargaggeessi mormuunsa sababa qaba. Diina waan ta'eef miti. Fayyadamaa diinagdee sirna kanaa miti dargaggeessi. Oma fayyadamaa diinagdee sirna kanaa miti. Sababa qaba dargaggeessi kunis. Hojjetaan mootummaas sababa qaba. Qaala'insa jireenyaa waliin wal qaba. Hunduu sababa mataasaa qaba. Hin qaba sababa itti mufate, sababa itti komate. Isa mootummaan dhaabbatee ilaaluun fala kaa'uufiin akkuma jirutti ta'e wanti anaanis na yaaddessu, hunda keenya nu yaaddessu jira. Ammaan booda dhiigni kam Oromiyaa keessatti dachee Oromiyaa keessatti dhangala'uun qabu, lubbuun baduun qabu, dhaadannoo duwwaan ta'uun qabu kun yoo hundi keenya halkanii guyyaa irratti hojjenne malee